waaqa koo abdiin koosii mootii koo. Kana gochuudhaaf immoo jireenya sana bira ga'uudhaaf laphee keenyatu cufamaadha yoo ta'ane yaa Kiristoos yaa waaqa koo laphee koo naaf bani. Ani cubbamaa garbicha kee nan irraanfatini. Murtoon du'aa osoo natti biyyaada garaa kootii geeddaradhee siif ta'e nama siif hojjetu ta'e nama siif bulu ta'e akkan jiraadhudha. Yaada laphee kootii naaf bani jennee gara laphee keenyaatti haa deebinu ijoollee Waaqayyo. Yoo gara laphee keenyaatti hin deebiin faayidaa tokko hin qabu. Yoo gara laphee keenyaatti deebinee Waaqayyoodhaan hin waammatiin faayidaa tokko hin qabu. Waaqayyoon waan gaarii kadhannee nuuf kenna. Waan hamaa yoo kadhanne duwwaa jallina duwwaa hin kadhatin malee Waaqayyo wanti inni nuuf hin kennine. Akkas taana wangeela Maatewos boqonnaa 7:7 irratti kan inni dubbate sobaa jechaadha. Kadhadhaa isiniif kennama barbaadaan argattu rukutaas isiniif banamaa nuun jedheera. Yeroo tokko booyyee kurupheedhaa fi leencatu kadhata. Booyyee kurupheedhaa fi leencatu jira ture. Leenci maal jedhee kadhata? Yaa Waaqayyo waan ani nyaadhu naa kenni jedhee kadhata. Kurupheen immoo maal jettee kadhatti? Yookaan bosonuun immoo maal jettee kadhatti? Yaa Waaqa koo kan na nyaatu narraa qabi jettee kadhatte. Booyyeen immoo dhaqee madiriirfatee ciise. Maal jedhe Waaqayyo? Kadhadhaa isiniif kennama barbaadaan argattu rukutaa isiniif banamaa jedhe. Waan namni kadhate nama hawwatu Waaqayyo. Inni sun dirqama nyaata leenci nyaachuu barbaada wanta ta'eef dirqama argachuu qaba. Soora keenya guyyuu har'aa nuuf kenni jennee kadhanna. Soora keenya guyyuu har'aa nuuf kenni jennee gaafa kadhannu garuu karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Soora lubbuu kootii naa kenni, soora foon kootiis naa kenni jedha. Soora keenya guyyaa har'aatti nyaata qoonqoo keenya duwwaa nyaanne jiraachuu kan lubbuu keenyas nyaatan barbaade, soorata barbaade. Sooranni kun immoo sagalee Waaqayyo. Guyyaatti ishii sagalee Waaqayyo hammam nyaannee oollan. Moo kanuma foon keenyaaf ta'u biddeenuma foonii duwwaa nyaannee jiraanna laata. Kanas of ilaaluu qabnaa jechaadha. Yeroo kanatti ijoollee Waaqayyo soora foon kootii naa kenni jechuu duwwaa osoo hin ta'in soora lubbuu kootiif foon kootiifis kan naa ga'u naa kenni jennee Waaqayyoodhaan kadhan. Leenci kadhateeraa dirqama argachuu qaba. Isa booddee leenci yaa Waaqayyo waan ani nyaadhu naa kenni jedhee kadhatee daandii isaa eegale. Kurupheen immoo kan nyaatu narraa qabi jettee raattee deemsa ishee eegalte. Kana booddee kuruphee leenci walitti dhufan. Dirqama amma leenci kun waan nyaatu argachuu qaba Waaqa kadhateera wanta ta'edha. Kurupheen kun immoo dirqama nyaatamuu jalaa ooluu qabdi isheenis Waaqayyoon kadhatteetti waan taatedha. Isa booddee kurupheen utuma fiidduudhaatti raattee booyyee ciisu gubattee raattee irra utaaltee dabarte. Leenci immoo silumaa kan nyaatu barbaada wanta ta'eef fiigaa dhaqee booyyee lafatti argate booyyee sana nyaate. Booyyee sana ta'uu hin qabnu onees. Kan nuti ta'uu qabnu maal ta'uu qabna jechuudha? Warra galateeffatu sana ta'uu qabna. Galatoodhaan warra jiraatu. Daandii keenyaaf turuu duwwaa osoo hin ta'in galataan jiraannee raannee gara laphee keenyaatti deebinee lapheen keenya akka nuuf banamuudhaaf Waaqayyo wajjin jiraachuun dirqama kootiif dirqama keessa ta'aa jira. Yoo kadhanne Waaqayyo waan nu kadhanne nuuf kana. Raajii Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 4 gubbaa irratti. Raajii Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 4 gubbaa irratti waan tokko nuun jedha. Yommuu isin dulloomtanii harrii baaftan ani immoo barruu koo irrattan isin baadhaa nuun jedha. Yoo maal taane yoo Waaqayyoodhaan waammanne. Yeroo isin dulloomtanii gaafa dulluma keenya yoo daandii galaa qopheeffanneedha jechuudha. Dullummin oolu dirqama nutti dhufa. Dulluma keenya keessatti barruu harka Waaqayyoo irratti baatamuudhaaf immoo maal gochuu qabna jechuudha. Daandii keenyaaf galaa qopheeffachuu waan gaarii har'a qopheeffachuu qabna jechaadha. Yommuu isin dulloomtanii harrii baaftan ani immoo barruu koo irrattan isin baadha. Barruu Waaqayyoo irra taa'uu ilaalame nuyi cubbamoonni gadadamoonni kun. Osoo isaaf taane amman barruu isaa irratti nu baata laata. Osoo gara Waaqayyootti deebinee yaada garaa keenyaa geeddaranne ammoo Waaqayyo nu jaallata laata. Ammas Waaqayyo nu jibbamni Waaqayyo baay'ee nu jaallata. Garuu maal nurratti jibba? Cubbuu keenya duwwaa nurratti jibba. Ani cubbamaan jibbu cubbuu isaan irratti jibba waan nuun jedhedha. Barruu harka isaatiin fakkeenya Waaqayyootiin uumamne nu mana qulqullummaa isaati. Mana qulqullummaa Waaqayyo waan taanedhaaf jechaadha. Inni kan biraa warroota galaa qopheeffachuu hin dandeenye keessaa namicha tokko kaasna. Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 kaasnee yoo ilaalle Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 gubbaa irratti. Wangeela Luqaas boqonnaa 16
lakkoofsa 19 irratti sooressa tokkotu jira. Sooressi kun eenyudha yoo jenne Naawwee jedhama. Naawween kun biyya lafaa kana irratti qananii guddaadhaan jiraachaa ture. Uffata ganama uffate deebisee galgalan uffatu. Guyyaadhaa gara guyyaatti uffannaa isaa jijjiirrata. Jireenya qananii badhaadhinaa keessa jiraata ture. Namichi hiyyeessi dadhabaan tokko immoo balbala isaa dura taa'aa ture. Inni immoo eenyudha? Alaazariidha jechuudha. Balbala isaa dura taa'ee harcaa isa sarootaaf darbatamu funaannatee nyaata ture. Saroonni dhaqanii madaa isaa arraabu. Madaa isaa arraabu. Namichi kun immoo durooma keessa bahee raate gara hiyyeessa kanaallee yaadatee hin beeku jechaadha. Guyyaa tokkollee galagalee namichi kun hiyyeessa jedheellee yaadee hin beeku. Saroota isaatiif amma firfaarii darbatullee guyyaa tokko namicha kanaaf firfaarii maaddii isaa irraa hafillee laatee hin beeku. Sarootuma gidduu taa'ee saroota wajjiniin nyaata ture inni. Guyyaa waamamuu isaanii oolu wanta ta'eef lamaan isaanii waamaman. Gaafa lamaan isaanii waamamanii jedhan fuula Waaqayyoon dura dhaqan. Alaazar biyya lafaa irratti gaarummaa qaba wanta ta'eedhaaf dhaqee mirga Waaqayyoo taa'e. Naawween immoo eessa taa'aa isinitti fakkaate? Naawween immoo dhaqee raatee abidda keessa taa'ee jechaadha. Kanaa booddee eessatti argaa? Achi ol ilaalee raatee Alaazariin Abrahaamiif Yisihaaqiin biratti argee jechaadha. Gaafa argee jedhu Waaqayyoon illee waamuu hin dandeenye marrabni isaa. Abrahaam abbaa koo maaloo? Al tokko fiixee harka isaatii yookaan harka isaa bishaan keessa cuuphee arraba koo irratti nafa cobsu Alaazariin naaf ergi jedhe. Sila biyya lafaa irratti garuu Alaazariin lafa inni jiru hin beeku. Mee ijoollee Waaqayyoo kottaa mee gara Waaqayyootti adeeminu. Lafa hiyyeessonni jiran haa ilaallu. Ijoollee Waaqayyoo mee kottaa mee waan gaarii haa hojjennu. Wanta bor jireenya bara baraatti nu galchu. Wanta bor boqonnaa nu laatu. Wanta bor jireenya nu laatu. Har'a namoonni baay'een maal jedhu kanarratti? Har'a qulqulloota Waaqayyoo hin beekani. Namni baay'een qulqulloota Waaqayyoo hin beekani. Mee kottaa seenaa kanarraa waan guddaa tokko baranna. Naawweeni Waaqa koo maaloo Alaazariin naaf ergi hin jenne. Eenyuun naaf ergi jedha? Abrahaamiidha. Maaloo Alaazariin naaf ergi jedha. Erga ol bahee booddee iyyuu jechaadha. Erga lubbuun isaatiif foon isaa gargar baatee iyyuu jechaadha. Har'a naaf isin amma lubbuun keenyaaf foon keenya wal keessatti jirrutti mee kottaa qulqullootaa yaadannu. Mee kottaa ergamoota yaadannu. Mee kottaa haadha Waaqayyoo ulfinaaf kabajaan haa qabannu. Biyya lafaa irra turuu keenya amma kan biyya lafaa irra turuu keenya haa hafume. Maal goona galaa lubbuu keenya yoo hin qopheeffatin qulqulloota yoo yaadatin. Oduu biyya lafaatiif gurra keessame biyya lafaatiin ergisiname biyya lafaatiif yookaan bofaaf gurra si ergisuudha waan hin kan galaafate. Addaameen kan galaafate gurra isaanii sagalee Waaqayyoo dhiisanii kan biraadhaaf ergisuudha. Gurra isaanii kan biraadhaaf ergisan. Anaaf isin har'a eessa jirra? Eessartu ijoollee Waaqayyoo eessa jirra anaaf isin? Gurra keenya eessatti dhabnee jirra? Sagalee shakkitootaa hin dhaggeeffatina. Sagalee aizaabotaa hin dhaggeeffatina. Kottaa sagalee Waaqayyoo qofaa dhaggeeffannu. Isa dhugaa mana Waaqayyoo keessaa duwwaa dhaggeeffannu. Isa sana tuffadhaa bira darbaame wallaansoo isaa wajjin utuu nu qabnu raannu yaada garaa keenyaa geeddarachuu dhabne raanne osoo nu isaa wajjiniini waan biraa hojjennu guyyaan murtii utuu akka nutti nu galaa lubbuu keenyaa osoo hin qopheeffatin karaadhaaf daandii keenyaaf osoo galaa hin qopheeffatin guyyaan murtii akka nutti hin dhumne. Alaazariini fiixee harka isaatii bishaan cuuphee fidee arraba koo irratti naafa cobsu jedhe Naawweenis. Isa booddee lakkii waa'uu jedhe Abrahaam. Siif Alaazariin gidduu gowwaa guddaa isaatu jira. Ati biyya lafaa irratti qannoo argachaa turteetta. Inni kun garuu carraansaa gadadama ture biyya lafaa irratti. Amma immoo darabee isaa inni kun qannootti jiraata. Ati immoo darabee kee maal ta'a? Rakkina argaa jirta. Biyya lafaa irratti yeroo sana galaa kee qopheeffachuu hin dandeenye. Waa'ee lubbuu keetiitiif kadhannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Waa'ee lubbuu keetiif hiyyeessa yaadachuu hin dandeenye. Waa'ee lubbuu keetiif jireenya gaariidhaaf of hin qopheessine. Maal jedha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irratti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31 irra laaluu dandeessu. Namni hiyyeessa tuffatu uumaa isaa arrabsaa jedha. Namni eenyuun tuffatu hiyyeessa namni tuffatu jedha. Yeroo sana eenyuun tuffachaa ture? Alaazariin biyya lafaa irratti tuffachaa ture. Namni hiyyeessa tuffatu uumaa isaa arrabsa. Uumaa Waaqa ofii arrabsuu laalaame. Hiyyeessa tuffanna hiyyeessatti quba qabna. Yaa baluu hiyyeessaadha jennee bira darbuu dandeenya. Alaazariin yeroo sana akka itti tuffatamaa ture naawweedhaan jechaadha. Naawwee yeroo sana uumaa isaa arrabsaa ture jechuudha. Yeroo Alaazariin balbala isaa duratti laalee dhiisaa ture jechaadha.
Umasaa arrabsaa ture. Inni yaadanne isa kana jechuudha. Har'a dhaqee garuu hin jittare. Egaa erga inni gara koo dhufuu hin dandeenye ta'e obbolaa shaniin biyya lafaarraa qaba. Obboloonni koo kun immoo iddoo gadiraa kan akka hin dhufneedha. Obboloonni koo kun immoo iddoo dhiphinaa kan akka hin dhufneedha. Alaazariin immoo gara biyya lafaarratti naa ergi dhaqee obboloota kootti naaf eebbe. Waaw! Ammas isaan kana keessaa warra kana keessaa gara isaanii dhaquu hin dandeenye. Isaaniif yoo ta'e maaltu jira jedhe? Isaaniidhaaf yoo ta'e seerri jira. Seerri raajotaa jira. Museen seera kaa'eera. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 11 miti. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 31. Isaaniidhaaf seerri kaa'amee jira. Seerri Musee jira. Barsiisni Musee jira. Ajajni Musee biyya lafaarra jira. Museen abboommii kurnan barreesseera wanta ta'edha. Seerri raajotaa jira. Isaanitti kan lallaban barsiisota baay'eetu biyya lafaarra. Har'a barsiisonni biyya lafaarra nu barsiisaa jiru kottaa. Kan du'e dhufee nutti lallabu. Ganaa si'ool keessaa yookaan immoo jannata keessaa dhufee namni nutti lallabu jiru. Isuma biyya lafaarra jiru kaa'amee jira. Dhageenyu kiristiyaanota. Achi eeggataaf yoo nagoo waan tokko kan waan tokko nu banne maal eeggata jechuudha. Ganaa warra du'an keessa mootummaa Waaqayyoo kana eenyuma dhaqee argee kan jedhu baay'eetu jira. Eenyudha kan dhaqee argee kan jedhu mootummaa Waaqayyoo kan jedhu baay'eetu jira. Kunoo sagalee Waaqayyoo nu kaa'ee jira. Isa oliin eegina asumarraa sagalee Waaqayyoo biyya lafaarratti nu kaa'ee jira wanta ta'eedha. Lubbuu keenyaaf galaa kan ittiin qopheeffannu ishee kana duwwaadha. Turree galaa qopheeffachuu akka hin dadhabne ijoollee Waaqayyoo. Galaa qopheeffannu lubbuu keenya. Kanaaf egaa barsiisonni biyya lafaarra jiru jedhee carraansaa itti fufee gubannaa akka ta'u jechuudha. Galaa qopheeffachuu biyya lafaarra ture malee galaa qopheeffachuu hin dandeenye. Kana hundumaa kan itti fufe galaa qopheeffachuu dadhabuu isaatii jechuudha. Akkuma kana xiksii tokko duwwaas ni dabaleeni barnoota koo laba. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaanee yoo ilaalle namicha tokko arganna. Namicha biyya lafaa irratti qabeenya baay'ee horate. Qabeenya isaa baay'eedha jechuudha. Dhaqee raatee gara qabeenya isaa kana bahee raatee inni ilaallate irra deemee qabeenya isaa kana ilaale. Gaafa inni ilaalu qabeenya isaa isa duraarra firii gaarii argamsiisee jira. Baay'ee dachaadhaan dabalee fiira sanni dura argaturra maasii keessatti ilaalee jechaadha. Yaa lubbuu koo jedha namichi kun. Yaa lubbuu koo bara jireenya keetii hundumaa keessatti kan si ga'u galaa lubbuu keetii yookaan galaa kee argatteetta waan ta'eef gammadii jiraadhu jedhe. Ergamaan Waaqayyo dhaqee maal jedha? Yaa namicha gowwaa nana lubbuun kee dana si keessaa fudhatamti jedhe. Waaqayyo kana hunda keenya nu haa baraaru ijoollee Waaqayyo. Osoo nu kan fooniitiif gammannu lubbuun keenya bornu keessaa fudhatamti. Jalqabuma irrattuu dogoggoreera namichi kun. Maal jedhe? Qabeenya lafarraa laalee yookaan firii biyya lafarraa laalee maal jedhe? Yaa lubbuu koo jedhe. Yaa lubbuu koo jireenya keetiif kan si ga'u argatteetta wanna ta'eedhaafi gammadii ililchi jedheen. Lubbuun akkamittiin kan fooniitiif gammaddi? Tasuma lubbuun kan fooniitiin gammaduu hin dandeessu. Baay'oonni akka jedhumni biyya lafaarraa har'a ijoollee Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo dhiisanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhiisanii ati makiinaa bittaa, ati mana akkasiitti galtaa, ati biyya alaa baataa, ati jireenya akkasii jiraattaa jedhanii raaju. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 gubbaarratti Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 27 gubbaarratti yeroo sanatti namoonni baay'een akkana naan jedhu. Yaa gooftaa nuti maqaa keetiin dinqiiwwan gurguddaa hojjechaa turreerra. Yaa gooftaa nuti maqaa keetiin hafuura hamaa baasaa turreerra jedhanii natti iyyu. Ani immoo deebisee akka isaan akkasittiin jedhaani jaalala abbaa gosa waaqarraa nama raawwate malee namni gooftaa naan jedheedhaan mootummaa Waaqayyootti hin galu. Baay'een namaa Iyesuusim jedheedhaan waan mootummaa Waaqayyootti galu fakkaata. Iyesuusin obboleessa isaa godhate. Inni garuu fannoo gubbaarratti anaaf isiniif jedhee dhiiga isaa dhangalaase. Maqaan isaa maqaa kabajaa waamamuu qabu malee salphifamee waamamuu miti. Maqaa hollannaadhaan waamamuudha. Ergamoonni fuula isaa dhaabbatanii hollannaadhaan waamu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 gubbaarratti Isaayyaas maal jedha sagalee tokko dubbata. Yeroo sanatti jedha an samiirraan waan tokko arge. Namoonni yookaan ergamoonni walitti lallabanii qulqulluudha gooftaan maccaa sagalee jedhu nan dhaga'eedha. Isaa booddee eewtu ergaa nuuf deema kan jedhu gaafa naga'u nan callise. Kana booddee isaan sana keessaa barbaadaa ibiddaa kan fakkaatu qabduudhaan fidee arraba koo tuqe. Karaa booddee anis nan liqimse anaadha yaa gooftaa kan ergaa keessiif deemu jedheen jedha. Barbaadaa ibiddaa kan jedhame foonsaaf dhiiga isaa.
qabduu kan jedham irfa masqaliidha. Eenyu ergaa kan naa deemu gaafa jedhamu nan callise jalqabarratteedha. Kana booddee gaafa sun garuu adhannamee jedhu anatu siif deeman jedhe Waaqayyoodhaan. Isa booddee iccitiin hundumtuu gaafa galun maal jedha? Anaaf wayyoo hin gammanne isuma kanatti iyyuu ergaa kee siifan deeman garuu maal jedha? Anaaf wayyoo. Iji koo gooftaa maccaa samii irratti kan arge, iji koo waan hundumaa kan arge, ani garuu ofii kootii cubbamaa kanan ta'e biyya lafaa cubbamaa keessa kanan jira. Iji koo cubbuu laalaa kan oolu, gurri koo hamaa dhaggeeffachaa kan oolu, jireenyi koo jireenya cubbuu kan ta'e anaaf wayyoon jedhee. Wayyoo ofii keenyaaf haa jennu ijoollee Waaqayyo. Biyya lafaa waan gaariin keessaa hin maddine keessa jirra. Biyya lafaa nama gaddisiistu gara keessa jirra. Biyya lafaa gaarummaan keessaa hin burqine keessa jirra. Lubbuu keenyarra wayyootu jira. Wayyoo kana keessaa qophaa. Kanaaf karaa keenyaaf galaa qopheeffannu. Akkuma abbaan keenya yookaan obboleessi keenya barsiisaan silaa tiksii fudhatanii ka'an. Isinis deemuu barbaaddu waa'ee maalii irratti? Iccitii waa'ee galaa sana irratti jechaadha. Kan inni jedhame. Dhugaboonni sun yeroo sanatti jechaadha. Namoonni gabaa 5 ta'u Kiristoosin duuka gaafa turanitti hundumaa nyaachisee obaasa gooftaa wanta ta'eedha. Kan dhugaatii isaaniitiif kaan dinqii ilaaluudhaaf kaan immoo isarra addeessuudhaaf duukaa turan. Kana booddee inni immoo yaada Waaqa koo abdiin koosii mootii koo